Ammas irraa citee kutaa sadaffaa isaati jechaadha. Kutaa sadaffaa isaati isa xumuraa ta'uu mala. Kanaaf sirriitti daawwadhaa hubannoo guddaa irraa arganna. Tokko lama sadii as ilaalaa tokko lama sadii. Egaa amma waan tokko akkasuma hubattanii barbaada. Lakkoofsi asii achi immoo lakkaawaa asirraa kottaa 0 tokko 0 tokko lama 0 tokko lama sadii 0 tokko lama sadii afurii 0 tokko lama sadii afurii 0 tokko lama sadii afur shan ja'a. Kun immoo lakkoofsa tokko tokkoon dabalaa deeme. Sababiin isaa as guddataa deema. Gara gadiitti yeroo deemnu tokkoon irrataa deema. Gara dalgaa yeroo si'achi deemnu tokkoon dabalaa deema jecha. Lakkoofsi kun mataa dhumti isaayyuu tapha mataa isaa danda'edha jecha. Argattaniitu lakkoofsi kun amma dalga yookaan immoo dagaleetti ilaala. Dagaleetti immoo ilaala. Amma dagalee jechuun akkas dalga kan ciistu jechuudha. Dalgi isa kana dalga isa kana yoo ta'e dagalee kan jennu immoo ka dalga akkas dalga dabdee jirtu jecha. Akkas dalga dabsaatii immoo ilaala. Dalga akkas dabsaatii ilaala. Argitanii tokko 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 tokko. Ammallee as deebi'aatii sararatti aanurra ilaala. Sararatti aanurra ilaala. Lama 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 lama. Sararatti aanurra ilaala. Sadii sadii sadii. Sararatti aanurra ilaala. Afur afur afur. Sararatti aanu shan shan shan. Sararatti aanu ja'a ja'a ja'a. Sarara itti aanu torba torba. Sarara itti aanu saddeet. Walii galleerra. Inni kun amma maal argisiisa? Tartiiba eeggatanii lakkoofsi akkaataa isaan itti uumaman jechaa ida'uu baay'isu. Mee ilaalaadha. Amma kana akkuma inni jirutti isa kana asumaa gadi fixa. Sababiin isaa baay'isuu 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 baay'isuu. Itti aanee sagal 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 sagal. Haa ta'u achi immoo ida'uu 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 ida'uu. Itti aanee lakkoofsi kun maal? Kan itti aanu shan ja'a torba saddeeti sagal. Ijoollee amma magaalaa as taphii keessan mee walitti baay'istanii argattaniittu deebiisaa meeqa isinirraa neeqa. Ani calqabeetan jira. Anis ergiin hojjedhee booda baay'ee na kolfisiise waan ta'eef kara keessanitti akkasiin barattanii isinisitti bashannantan barbaada. Herrega sodaannee kan itti hojii dhiifnu miti. Herrega jechuun tapha. Herrega jechuun tapha kubbaa miillaa jechuudha. Herrega jechuun tapha kubbaa miillaa jechuudha. Argattaniitu deebii kana argattanii hojjettanii argattanii yeroo argattanitti walitti deebinaa. Ammaaf shaakal an qabu kanarratti raawwata. Sababiinsaa shaakala kana ergii shaakaltanii booda viidiyoo itti aanu irratti immoo tapha isa itti aanu lakkoofsa kana tokko hanga 10tti fixuun barbaada. Lakkoofsi tokko hanga 10tti jennu kun immoo biliyeena otoo hin ta'in kwaatiriliyeennatti nu geessa jechaadha. Lakkoofsi walumatti hidhamtee taphaan jalqabdee taphaan xumuramti jechaadha. Kanaaf herrega akka guddaatti ilaallee baay'ee ani yeroo kutaa 8 baruu herregi baay'ee na sodaachisa ture.